namni bu'aa dhufte koskeerta lallabu man lallabu kanallee sirriitti dhaggeeffachaa jirtu bu'aa dhufte eessarta kottu eessaa dhufte nervii kee kanatu dudda kee kanatu si dhukkubaadha dandeesseen deemtu ofirra gadi dandeesseen quphantu yeroo namni utaalu nutaaltu eessaa dhufte duukam eenyu wajjin dhufte buleessa gubbaan siriidhaa isuma dhugaati ji'a lama irra guutee jira rafuun ka'uu baay'ee dhukkubsata bakka baay'ee geessinee hin dadhabne jirra surumattuu har'amee isuma dhumaati jennee finnee socho'uu hin danda'u akkas jechuu hin danda'u socho'uu hin danda'u gishinti beetirra akkas gadhee gadi hin taa'u yes lafee haaraan tokko ma hin dhufa namni ameen jettanii gaafa namichi kun fayyu ekonoomii nama 40 fasha gachiibse utaalee faarfatee hin beeku inni utaaluu danda'e utaaluu hin danda'u surumayyuu deemicha iyyuu danda'e hin deemu yeroo shinti beetti taa'u sin rakkata of baay'ee rakkata inni dhufee kaa utaaliyaa utaal fiik ililleen jiru qe'ee kana keessa ispoortii hojjedhu gadi taa'ii ol ka'i hojiin kee maal keessa dargaggoof ispoortii mee ushaabbii jedhimee itti marme obboleessa keetti galateeffadhaaf Waaqayyo Waaqayyo jira jedha ayyaati baga gammadee jedha ayyaati dhaqita guyyaa galateeffadhaa akka namni gara biraan dhukkubsataa mana qorichaatti dhiifte hoyyaa safiddee dhufte baay'ee gaddaa bo'aa dhufte atis bo'aa kottu dafika utuu dhiisee laga dhaqee fudhatin roosaa jaanaa ladhiyaas keessa jira lafaa ka'uu hin danda'u biyyi keessanees Addis Ababaadha. achi dhufteere TV tuqabee TV keessatti immoo tiruunsaa hin ta'e fayyuu hin danda'u akka kimitti fala dhibeera fira eegaa jirtu nama eegaa jirtu Yesuus akka jedhe laaraa laabadiyaas torbanarraa qabdii addana fiddeedha. Sagalee keessan baasaa Yesuus jedha ayyaati. Na biraan darbiin jedha. Dhaqee haadha ku jira Waaqayyo jedha ayyaati. Kota boleessoo eessatti ati manaa kee? Adaamaa hospitaal keessa jirti. Mataa kee keessa dhiigatu faca'ee jira. Sukkaara qabdi. Daam-giffiiti qabdi. Hakiimiin tokko akkasiin jedhe yoo Rabbi biraa ta'e malee akka namaatti baay'ee jabaadhaa siin jedhe. Dhugaadha. Hin amantaa? Harka keessa ol kaasaa. Hin amantaa? Rabbi biraa sii ta'eera. Ameen. Maali kun? Maal taate? Maali? Gooftaa qabbii? Qabdu. Dafi qalbii dirachiisi. Ciao faayitee ittiin jenna. Daa'ima xiqqishoo baattee kan jirtu. Baay'ee xiqqoo yeroo dhiyoo dhalatte. Ishee dugdatti baattu jedhama ishee akkasi. Diddee awuxa. Ol ba'i. Kottu. Amma dhanni guutu fayyaa. Garuu ijatu sirrii miti. Ati abbaa kootu si ajajeen beeka. Amma tun ilaaluu iji miidhamee iddoo dhaabadee kun adeemu. Adaraa yaa Waaqayyo kana godhi saba kanatti agarsiisi. Maqaa Gooftaa yes. Yes. Banamu duwwaa miti raajii dhalootaa taati. Waaqayyo ko kan akka keeti eessatti argama olii kan dhufe furii ilmaan namaa Gooftaa Yesuus ko kan akka keeti eessatti argama yeroo dhumetti kan namaa dhufu yeroo dhumetti kan namaa dhufu anoo si waaqessa bara jireenya koo bu'aa sirraa argatte
gammadde lubbuun koo ulfiinan siiladhaa ulfaadhu gooftaa koo ulfaadhu gooftaa koo ulfaadhu gooftaa koo harummaa waaqayyoo olmaanii naaf oole karaa kootiin baduu na nyaatolee bulee na nyaatolee bulee arjummaa waaqayyoo olmaanii naaf oole waaqayyoo foon uffatee baduu karaa kootiin akka waan mudaa godhee anaaf jireenya kooti anaaf qabeenya koo anaaf dinagdee kooti anaaf abbaa koo natti ulfaatu iyyuu lafan kaa'u ba'aa duddaa moo natti hin taatu battadheen deema kabaja kee battadheen deema kabaja kee battadheen deema ilillee kee danda'amne waaqayyoof haati gadameessa kee keessa si dhukkubu akkii miidhattee dadhabdee kan dhufte dafii kottu maal siin jedhan natsa ameen jedhaa yaakaati kaanseriin kan si dhukkubu ka'ii kottu wajjin dhufte amma buleessa keedha garaashee keessatti dhukkubsate dhugaadha kaanserii tukeera coggaarraashee dhukkuba dhugaadha kaanseriin coggaarraashee nyaatee fixee dhugaadha akka akimiitti fala hin qabdu jedhanii dhugaadha duuduu waan dheedhanii dhugaa hin dhufe ka isi calma jedhaa mana torbaarraa dhuftee masakkarti kaansericha keessaa fuudhee gateera fide kotru kadafi haadha kee dhaagu akimiin qoricha dhawwatteetti amma injiru qorichadhanii eessaa dhuftan Walanciteedha. Midhaan nyaattee hin beektu isa garaa teessee hin beektu Hin beektu. bafisuun isa garaa arga teessee turteetti Ammaa miti ja'a torba hin ta'a bakka. caaluma jettee teessee shinti beetti dhaquu hin dandeessu karaa shinti beetti isheetti ol cufee isa garaan ishee kun cufamaadha jechuudha kanaaf waan akka bishaanii afaa itti naqu kunoo kana baatee deema Gaddee bisti kana. kun ishee keessaa ba'a dhiiga Bishaan hoqqisa bishaan gaddoo guddaa irratti gaddee bisti. hin dhufe gaa coggaarra haaraan gashaa malkii ishee jijjiireen nama dhuga baatu godhadhee waaqayyooya maali dullaa maal jabse eedhaayi isaati jaa si fidee Homaa wajjin hin dhufne. beentee taatee miila kee kana cabe situ didee jennaani natti kottu sin jedhe waan ishee dhika si madidde ta'uma didde abboomamuma didde gadi taa'uma didde ajajamuma didde kanaan natti dhufta jedhee si waame haa ta'u dhika Haa ta'u. በኢየሱስም አመን ደምታ ዲጋ ክርስቶስ ገለታ ፊዳ ዋቀዳፍ ኮት ሜሬ ገለኒ ጅሩ ማና ከለ ከሰ ዋቀዳ ደም አስደም ደም እንገላቴ ፈቱ አትሚ ደም አስፈጭ ደም ilillee fidaa waaqayyoo isa jiraataadha kanaan okkolta kanaan akkeetta deemta kana malee deemuu hin dandeessu Danda'e. dhugaa waaqa Dhugaa. ammoo Kaleecha asin jiraayyuu kalee waggaan as jiru guyyaa taa'uus hin danda'u ciisuus hin danda'u makaraa na gochaa ture. Obboleettiin haadha manaa kiyyaa as jirti. Achi deemnaa zawuduu kan jedhamu tokko achi jira. zawuduun anaa bar Hin beeku kaan. hin beektu anaa bar nama biraa ganaa dhufansee deema qaba amma si fayyamameera deem akka keetuutti zaraa ilillee waaqayyoo isa jiraataadhaaf zaraa dhaqi taa'e
idimee malee nama sukkaaraa dhukkubsatu dhala. Dhukkuba sukkaaraa diddee dhukkuba sukkaaraa idimee kee malee Ameerikaatti sukkaaraa qabattee boossa sirrimoo sirri miti haa kotolme ilaa kunoo qoricha isaa baattatee deema. Inni as keessa jiru kun bishaan akka qabbaneessuuf lafa inni itti ka'eetti waraanachuudhaaf utuu qorichi waraanii waggaa meeqa dhukkubsatte? Itti qabee hamaa qe'ee waggaa barbaadu fida. Marfee erga jalqabdee hammam? Marfee erga jammaree waggaa sadiidha. Waggaa sadii guutuu waraannatte. Eewu si waraana? Ofii godhaan of akkama si jibbisiisu? na barsiisan giddiidha malan godhata. Inni feeka warri namaaf gadditan ilillee fidaa. Dhiiga Yesuusiin si fayyiseera. Gooftaan bilisa si baaseera. Ciao. Natsa. Daamattiin kun kan eenyuti? Kottu. Eewutu fidee dhufe. Maali? Maal ta'e? Maal sa'a? Eessaa fiddan? Inni buraayyuudhaan immoo dana bushooftuudha. Garaasaa kanatu sirrii miti. Mar'ummaasaa kana yoo baqaffate isa garaa qabachuu dadhaba. Yoo baqaffachuu baate immoo hin du'a. Kanaaf mar'ummaasaa keetti waa biqilee jira. Mee tokkichaan zawuduu bira si geessaa jettee buraayyuudhaas waamte. Eenyu wajjin fiddan? Kunuuti akkoosaati. Mucaan kun garaa buuqassuu isa garaa qabachuu hin danda'u. Asiin baaf isa garaansa. Ilaalaa gaa dimee kanatti ajaa'a du'a. Dimee kanatti nama kee taa'uu hin danda'u barachuu hin danda'u. Mar'ummaan isaa keetti waa dhalatee jira. Hin dhufe kaa. Warri fudhattan hin dhufe kaa. Keessaa fuudhee gateera. Obboleettii isaati ati. Maal isaati ati? Maal isaati isheen boos? Daadaa isaati. Hin beektaa dhukkuba isaa? Itti mara. Yes. Namni madaa qabdu tokko ka'ee kottu. Madaa dafika. Madaa namni qabdu ka'ee kottu. Madaa majaan argamu. Eessaa dhuftan? Qoqarraa dhufne. Ee wajjin jiram? Anatu wajjin dhufe haati illee ni jirti. Haati kottu. Waggaan ishee beeku. Waggaan ishii. Eeyyee. Kaanserii qabdi. Karaa qaama isheeti. Eeyyeen. Qaama ishee irratti madaa'ee jira. Eeyyeene. Ilaala. Daa'imattii kana gadameessa ishee irratti madaa'ee jira. Kaanserii gadameessaa qabdi. Fincaan si guba. Si hoosisaa. Maal godha? Yoo gattee jechuun gadi ba'aa dandeenya. Waan diimaatu gadi ba'a. Ta'ee bakkee jira. Yeroo tokko tokko qubaan deebiftaafati. Harkaan, carqiidhaan waa hin deebifta. Intala keedhaa suma dhalee garaan sin jibbu. Hin gadditu waa'ee ishee. Nan gadda. Amurii kanatti isa garaa baattee deemti beeka. Mee waaqa qabaachuu keenyatti warri gammachuu qabdan. Barumsa dhaqatteettaa? Barreen gaddaa mana hakimii turte. Taa'uu dadhabde. Taa'een pooppoo tokko mana hakimiititti sin dadhabame. Harka keessatti ol kaase. Ani raajii qani har'aa kaasee raacitaa bara kanatti kilaasii galtee baratti. Kilaasii galtee mucaan malaa baattee deemtu. Amma carqii turra jira carqiidhaan cuqqaallattee deemti. Taa'uu hin dandeessu. Nama guddoo taateetti hin dhoffatti. Pooppoo fuudhanii galanii pooppoo irra kaa'u. Nan sobee. Dhugaa. Dhugaa. Yeroo manatti galta ka'itti miti pooppoo irra teessi. Pooppootti bishaan naqanii pooppoo irra teessi. Inni keessaa gadee ba'u pooppoo guuta. Yeroo ammaa kana moo carqiidhaan itti hidhanii jiru. Harka keetti ol kaasi. Daqiiqaa kanaa kaasee ittiin jiru naan jedha Yesuus. Mee warri fayyinamaatti gammadee ilillee fidaa waaqessa jiraata. Cheekaappii gottuuti dhuga ba'umsa. Barachuu hin jaallattaa? Meeqa baratta? 8. 8 geessee? 9 seenuudhaaf? Hin kutte kaa gidduutti? Baranaa eebee qalaxxiree? Barana 9 iyyuu addaan kutte barra hin gadda. Bakka innatti barana. Amma manatti gashiti daftari biti torban irraa dhuga ba'umsaaf kottu. Waaqayyo balaa kana sinaa oolchu. Maal taate immoo? Maal siin jedhan? Kottu.
Maltaati. Maas madaa. Natsa. Maas madaa. Natsa. Maltaati. Natsa. Tini irratin karaake malee namne mallaa godha. Rajiiraatu kakuuke. Iddoo taa'uun jijjiiram yeroodhaaf jaalalli namaa. Biyya lafaatiin qabu sanyiidhaan sitta waamama. Kottu. Maal taate? Fad! Gachiifsi. Namni dhala dhabde. Dhala. Daa'ima dhaluu kan barbaaddu. Diddee? Indaa'uun nam tokko tu daa'iman godhatiin kaarsii wayii baatteerta. Daa'iman nashiin kaarsii bideerta. Eessatti yaartiin kee? Takkaa'uun nashine? Yoon fuute? Akkamii hidhattee? Nan dhiwoon garuu nan Eessaa bitte kan? olaanchitiidha. Kana argu jettee dhuftee? Ijoollee meeqa barbaadda? Ji'a. Ja'a. Idimeenis baay'ee. Ameen. Idimeen keessa baay'ee deemteetti lama dhashita. Ameen. Hin ta'u? Hin taane? Inta. Jabaadhu bakka. Jabaadhu. Maayini kun? Ishee wajjin dhufte ati? Atee wajjin dhufte? Kun kan kee miti? Obboleettii keetu shaashamanneedha? Hoyyaa bitiitii zawuduutti naa geessi. Naa kadhatee dhala argadde ani hammadhee tan dhufaa ugaa baanaa. Ha dhuftuuri hammattee? Takkaa ijoolleen godhanne jaarsi keessan eessa? As keessa moo? Ka'ii kottu. Isheen kun mucaa godhachuu kan isheen hin dandeenye dhukkuba qabdi. Baay'ee barbaaddan. Qobaattis baay'ee haasoftan. Manas baay'ee barbaaddan. Gara fuulduraatti ejjennaan keessa walii dhugaa shakkii godhate. Deemsi keessa shakkii godhate. Maaliif ishee baay'ee dhukkuba waan ta'eef isheen gaafa hojii teessu ishee natu rakkisee laataa jetti. Akka jettee sammuu ishee yaadde. Kan isin araarsu ijoollee dhiiraa lama ishee hanqaaqu fakkaattu. Bareedduu. Malkiin isaa isinirra dheeraa kan ta'e Waaqayyo si badhaaseera. Dhukkuba tiruu kan qabdu appitaayitisii kee kan dhukkubu. Maaltu ta'e? Eessa turte ati? Biyya Itoophiyaa turte moo ala turte? Amma ji'a 8ffaa keessaa cheekaappii qabdi. Borra qilaalame hin jiru har'aa kaase.